Akkam nagaa jirtu kabajamoo maatii chaanalii kanaa. Kanneen chaanalii kanaaf haaraa taatan, chaanaliin kun waa'ee fayyaa daa'immanii, guddina daa'immanii fi sirna nyaataa daa'immanii barsiisa. Kan kana qopheessus ani Dr. Abarraa Olaanii, gargaaraa Piroofeesarii fi Ispeeshaalistii fayyaa ijoollee fi daa'immaniiti. Akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Mata duree keenya irratti immoo wanta maatiin hedduun baruu barbaadan akkasumas immoo maatiin daa'ima guddisuu hunduu beekuu qaban kan daa'imman ifa aduutti yookaan caama aduutti baasuu yookaan ho'isuu kan jedhu irratti barnoota gabaabduun isinii qabadhee jira. Hanga dhumaatti na hordofaa. Hunda dura kan beekuu qabnu daa'imman maaliif ifa aduutti baasuu barbaachise kan jedhu. Daa'imman ji'a ja'aan jalqabaa ifa aduutti bahuu qabu. Sababni isaas aannan harma haadhaa daa'imaaf waan hundaa qabaatuyyuu malee vaayitaamin D ga'aa ta'e hin qabu jechuudha. Aannan harma haadhaa daa'imaaf waan hundaa qaba, garuu vaayitaamin D ga'aa ta'e hin qabu. Kanaafuu vaayitaamin D kan argachuuf daa'imman dirqama ifa aduutti bahuu qabu jechuudha ji'a ja'aan jalqabaa. Faayidaan ifa aduu daa'immaniif qabu keessumaa inni guddaan vaayitaamin D oomishuufidha. Kunis sababni isaa aannan harma haadhaa keessaa hin argatan jechuudha vaayitaamin D kana. Dabalataan faayidaa ifa aduu daa'immaniif qabu yoo akka waliigalaatti ilaalle inni jalqabaa akkuma amma jenne qaama isaanii keessa vaayitaamin D ga'aa ta'e akka jiraatu taasisuudha. Vaayitaamin D immoo qaama daa'immaniif waan hedduu fayyada. Kana keessaa inni jalqabaa fi inni guddaan qaama isaanii keessa keessumaa lafee keessa hangi kaalsheemii fi hangi foosferasii ga'aa ta'e akka jiraatu taasisa. Kaalsheemiin immoo lafee keessa jiraachuun guddina lafeef jabina lafeef baay'ee fayyada jechuudha. Kanaafuu faayidaan ifa aduun jalqabaa qaama isaanii keessa vaayitaamin D ga'aa ta'e akka jiraatu taasisu. Kun immoo jabina qaamaaf lafee daa'ima sanaa keessatti gahee olaanaa qaba. Faayidaan ifa aduun lammaffaan ittisoo qaamaa cimsuu fi akkasumas immoo allerjii qaamaa hir'isuu yookaan sinsinnaa'uu qaamaa hir'isuudha. Daa'imman ifa aduu ga'aa argatan ittisoon qaama isaanii cimoodha. Jechuunis ittisoon dhibeewwan adda addaaf qaamni isaanii taasisu cimaadha jechuudha. Kanneen ifa aduu ga'aa hin argannerra. Akkasumas immoo daa'imman ifa aduu ga'aa hin arganne yeroo hedduu allerjii adda addaaf saaxilamu. Allerjii nyaataa, allerjii fakkeenyaaf kan sombaa yookaan asmii isa jennu jechuudha. Yookaan immoo allerjii funyaanii, allerjii ijaas ta'uu danda'a. Allerjii gogaa, allerjoota hedduu jira. Yookaan sinsinnaa'uu qaamaa gosa hedduu jira. Gaafa qorannoon akka agarsiisutti daa'imman qaama isaanii keessa hangi vaayitaamin D ga'aa hin jirre yeroo hedduu sinsinnaa'uu qaamaa yookaan allerjii qaamaa godhatu jechuudha. Akkasumas immoo ifni aduu hormooniiwwan kanneen akka seerootooniinii, kanneen akka meelaatooniin jedhaman akka oomishaman taasisa. Hormooniiwwan kunniin immoo meelaatooniin kan jedhaman, seerootooniin kan jedhaman kunniin daa'imman gammachuu akka qabaatan taasisa. Akkasumas immoo akka qaamni isaanii yookaan garaachi yookaan marrumaan isaanii nyaata sirriitti bulleessan taasisa. Akkasumas immoo akka isaan irriba ga'aa ta'an rafan taasisa jechuudha. Kanaaf daa'imman keenya akka gammachuu qabaatan yoo barbaanne, akka garaachi isaanii nyaata sirriitti nyaata sirriitti daajestii godhu yookaan nyaata sirriitti bulleessu yoo barbaanne, akka isaan irriba boqonnaa qabu akka isaan rafan yoo barbaanne ifa aduutti baasuu qabna jechuudha. Keessumaa kanaan duras kaaseen mata duree biraa keessatti daa'imman piiniyaal gilaandii kan jedhaman gilaandiin yookaan xannachi isaanii tokko hanga ji'a lamaan jalqabaa keessumaa hormoonii meelaatooniin jedhamu kan hin oomishu. Kanaafuu hormooniin meelaatooniin jedhamu kun maal fayyada? Akka daa'imman sirriitti rafan taasisa jechuudha. Akka isaan rafan taasisa. Kanaaf daa'imman meelaatooniin kadhaa isaan argatan keessaa tokko ifa aduutti baasuudha. Lammaffaan immoo aannan harma haadhaa keessaadha. Kanaafuu ifa aduutti baasuun faayidaa hedduu qaba jechuudha. Kanaafuu akka salphaatti gabaabsinee yoo ilaalle vaayitaamin D akka isaan qabaatan taasisuu, akka qaamni isaanii ittisoo ga'aa qabaatu taasisuu, akka qaamni isaanii allerjii adda addaaf hin saaxilamne taasisuu, akkasumas immoo hormooniiwwan gammachuu akka qabaatan taasisan, akka garaachi isaanii nyaata bulleessu taasisan, akkasumas immoo akka isaan irriba nagaa argatan taasisan, akka qaamni isaanii oomishu taasisa jechuudha ifni aduu. Qabxiin lammaffaan immoo kan nuti beekuu qabnu daa'imni tokko ifa aduu ga'aa ta'ee fi haala sirriin argateera kan jedhamu yoo maal ta'edha. Maal guutuu qaba kan jedhu. Hawaasni keenya, maatiin keenya yeroo hedduu yeroo isaanii mijatu, gaafuma isaanii mijatu ifa aduutti daa'ima baasu. Yoomii kaasees akka baasuu qaban hin beekanii, akkasumas immoo hanga yoomiitti torbanitti si'a meeqa kan jedhu sirriitti kan beekan hin qaban jechuudha. Walumarraa arguudhaan gaafa isaanii mijate qofa baasu daa'imman ifa aduutti. Kanaafuu daa'imni tokko ifa aduu haala ga'aa ta'ee fi haala sirrii ta'een argateera kan jedhamu inni jalqabaa dhalatanii hanga umurii 7 ja'aatti jalqabamuu qaba. Kanaa ol deemuu hin qabu jechuudha. 7 ja'aa ol osoo ifa aduutti hin bahin turuu qabu daa'imni tokko dhalate.
Yoo danda'ame torban lamaa eegalanii osoo baasanii gaariidha. Warri adiin torban ja'a naannoo torban afurii hanga torban ja'aatti jedhu. Haa ta'u malee isaan qaamni isaanii adiidha isaan waan ta'eef meelaaniin hin qabanii. Meelaanii jechuun kalarii gurraacha akka nu qabaannu kan taasisu jechuudha. Meelaaniin kun maal godhaa? Ifa aduu ofirraa ittisa. Kanaaf nuti warra faranjoota kan warra adii caalaa qaamni keenya saa dheeraa ifa aduutti ba'uu qaba jechuudha. Maaliif meelaaniin kun akka qaama keenya ifni aduun seenne taasisa waan ta'eef. Kanaafuu ijoolleen keenya yoo danda'ame dhalatanii torbee lamaa kaasee ifa aduutti ba'uu qabu. Yoo ture garuu torbee ja'a ol turuu qabu jechuudha. Akkasumas immoo al tokkotti yookaan guyyaatti daqiiqaa 15 hanga daqiiqaa 30tti argachuu. Kan ammoo warri fakkeenyaaf warri adii yookaan warri faranjii daqiiqaa 10 hamma 15tti. Haa ta'u malee akkuma sila jedhee qaamni keenya gurraacha waan taaneef nuti daa'imman ijoollee gurraachaadha taanaan meelaanii gogaan isaanii meelaanii waan qabuuf daqiiqaa 15 hanga daqiiqaa 30tti xiqqoo kan faranjoota caalaa keessa turuu qabu jechuudha. Akkasumas immoo torbanitti guyyaa 3 hanga guyyaa 5 argachuu qabu. Takka roobaan daqiiqaa 15 hanga daqiiqaa 30 keessa turu. Torbanitti immoo guyyaa 5 hanga guyyaa yoo xiqqaate guyyaa 3 argachuu qabu jechuudha torban keessatti. Akkasumas immoo qaamni daa'imaa persentaa 40 ol ta'u uffataa fi dibata tokko malee ifa aduutti ba'uu qaba. Qaamni daa'imaa kan persentaa 40 ol ta'u almost kan walakkaa qaama daa'imaa ta'u uffata tokko malee akkasumas immoo dibata tokko malee kan jala murree beekuu qabnu tokko kanadha. Maatiin tokko maal godhu qaama isaaniitti dibata adda addaa dibanii qibaatii adda addaa vaaziliinii ta'uu dibata qaama daa'imaniitti dibataman adda addaa ta'u isaan kana dibaniiti daa'ima ifa aduutti baasu. Kun garuu dibanni sun maal godhaa? Ifa aduu sana rifleekti godha ofirraa deebisa jechuudha. Akka ifni aduu sun qaama isaanii keessa hin seenne taasisa waan ta'eef dibata dibanii ifa aduutti baasuun faayidaa tokko illee hin qabu. Daa'imni sun ifa aduu hin arganne jechuudha. Kanaaf amma danda'ametti uffataa fi dibata tokko malee qaamni daa'imaa persentaan 40 ifa aduutti ba'uu qaba. Inni garbiraan ganama sa'aatii 2 hanga 4 gidduutti yoo ta'e filatama. Sa'aatii 2 hanga sa'aatii 4tti ganama. Akkasumas immoo galgala naannoo sa'a 10 sa'aatii 11s ni danda'ama. Haa ta'u malee inni gaariin ifti aduun ultraviolet light jedhama inni kuni. Ifti aduun inni sirriin kan qaama daa'imaaf akka inni vaayitaamin D oomishu taasisuuf gargaaru ganama sa'a 2 hanga sa'aatii 4tti osoo ta'ee filatama jechuudha. Akkasumas yoo xiqqaate hanga torban 16tti yookaan hanga ji'a 4tti osoo itti fufee gaariidha. Torbanitti si'a 3 hanga si'a 5 baasa hanga ji'a 4tti osoo itti fufee gaariidha. Haa ta'u malee inni guddaan hanga yoomiitti kan nuti daa'imman keenya ifa aduutti baasuu jalqabnu hanga daa'imni nyaata dabalataa jalqabutti. Maaliifi sila maal jenneerra aannan harma haadhaa qofa fudhata aannan daa'imni jajaan jalqaba aannan harma haadhaa vaayitaamin D ga'aa ta'e hin qabu. Kanaaf ifa aduurraa argachuu qabu jenna. Kanaaf immoo nuti ifa aduutti baasuu dhiisnu daa'ima yeroo daa'imni nyaata dabalataa jalqabu naannoo ji'a 6 daa'imman keenya nyaata dabalataan jalqabu yeroo sana immoo nyaata dabalataa sana keessaa vaayitaamin D argachuu jalqabu jechuudha. Kanaaf ji'a 6 booddee daa'imman ifa aduutti baasanii ho'isuun barbaachisuu dhiisuu danda'a. Maaliif daa'imman ji'a 6 booda nyaata dabalataa keessaa vaayitaamin D ga'aa waan argataniif. Akkasumas immoo qaamni wal hormaata dhiiraa jechuunis daa'imni keenya mucaa dhiiraa yoo ta'e qaamni wal hormaata isaa yookaan cidhaansaa jechuudha. Akkasumas immoo iji isaanii yookaan agartuun isaanii uwwifamuu qaba. Daayireektilii ifa aduutti ba'uu qabu jechuudha. Qaamni wal hormaata dhiiraa fi iji isaanii daayireektilii ifa aduutti ba'uu qabu itti uwwifamuu qaba yookaan haguugamuun kallattiin akka ifa aduu hin arganne taasisuu qabna jechuudha. Inni garbiraan erga ogisnee booda erga ifa aduutti baasnee daqiiqaa 15 hanga 30 tursiisnee booda akka gogaan isaanii hin goggogne yookaan gogiinsa hin godhanne dibata adda addaa gogaa qaama isaanii lallaafisu dibu. Osoo aduutti hin baasiin dibuu hin qabu. Maaliif akkuma sila jennee dibata adda addaa qaama isaaniitti dibnee daa'ima yoo aduutti baasne dibanni sun ifa aduu ofirraa ittisa qaama isaanii akka ifni aduun seene taasisa jechuudha. Kanaaf maal goonaa ifa aduutti ho'isnee yeroo deebisnu yookaan qaama isaanii dhiqnee yookaan immoo akkasumatti dibata adda addaa kan gogaa isaanii lallaafisu dibuu qabna jechuudha. Daqiiqaa 20 ifa aduu keessa yeroo turan gogaan isaanii xiqqoo diraay ta'uu danda'a waan ta'eef lallaafisuu qabna. Akkasumas immoo wanti guddaan nuti beekuu qabnu waa tokko jira. Kan hawaasni keenya yeroo hedduu dogoggora uumu jechuudha. Sababa adda addaan daa'imman ifa aduu argachuu kan hin dandeenye yoo ta'e jechuunis sababa adda addaan jechuun fakkeenyaaf naannoo manni isaan jiraatan kondominiyeemii ta'uu danda'a.
mana magaalaa keessaa fakkeenyaaf mana Finfinnee keessa jiru beektu wal qabataadha. Heddumti teessee ifa aduutti baasuu jiraachuu dhiisuu danda'a. Akkasumas immoo haalli qilleensaa ganna ta'uu danda'a. Waqtiin qilleensaa yeroo ganama ifni aduu argamuu dhiisuu danda'a jechuudha. Sababa adda addaan daa'imman ifa aduu argachuu kan hin dandeenye yoo ta'e maatiin tokko maal godhu akkasii tokko kasalatti ho'isna jedhu tokko immoo waan adda addaa haasa'u. Haa ta'u malee ifa aduu argachuu hin dandeenye taanaan daa'imman dhibee akkamii develop godhu dhibee vaayitaamin D hanqina vaayitaamin D dhufu kan rikeetis jedhamu godhatu jechuudha. Kanaafuu akka isaan kanan godhanneef maal gochuu qabna? Vaayitaamin D bifa qorichaan qophaa'e ajaja ogeessa fayyaan fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Gabaabsinee keenya maal jechuudha kuni? Daa'imni tokko sababa adda addaan ji'a ja'an jalqabaa ifa aduutti hin baane taanaan akka armaan olii ani jedhetti faarmaasii mariisisnee vaayitaamin D akkuma suuraa irratti argitan kana gosa adda addaa jira. Vaayitaamin D3 kana faarmaasii yookaan ogeessa fayyaa mariisisnee fuunee daa'imman keenyaaf kennuu qabna jechuudha. Kanaafuu ji'a ja'an jalqabaa daa'imman yookaan ifa aduutti bahuu qabu yookaan immoo qoricha vaayitaamin D3 jedhamu kana fudhachuu qabu jechuudha. Kana lamaan hin arganne taanaan daa'imni sun hanqina vaayitaamin D saaxilama. Hanqinni vaayitaamin D immoo dhibee rikeetis jedhamu fida. Dhibeen rikeetis immoo maal akka ta'e kanaan dura mata duree biraa keessatti kaasneerra. Daa'imman dafanii kaaniin dhaabatanii dafanii taa'anii dafanii daaddeen jedhanii turu jechuudha. Guddinni isaanii booddeetti hafa lafeen isaanii lallaafoo ta'a salphaatti cabaa. Kanaafuu piliis hundi keenya daa'imman keenya hanga ji'a ja'aatti haala armaan oliin ifa aduutti baasnu. Yoo sababa adda addaan ifa aduutti baasuu hin dandeenye ta'e immoo vaayitaamin D kana ogeessa fayyaa daa'immanii mariisuun kennuuf daa'imman keenyaaf. Waan na hordoftaniif hedduu galatoomaa. Sabiskiraabii fi laayikii gochuun waa'ee daa'immanii waan hedduu irraa baradhaan jedha. Galatoomaa turtii gaarii.